kenna tajaajila iddoo tokkoon tajaajila qulqulluu fi si'ataa argachaa jiraachuu magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti jiraattonni aanaa Dhakaadii tokko himan. Tuutni miidiyaa fi koominikeeshinii magaalaa Adaamaa kenna tajaajila iddoo tokkoo aanaa Dhakaadii daawwateera. Jiraattonni aanichaa yaada kennaniin kenna tajaajila iddoo tokkoon tajaajila si'ataa argachaa jiraachuu himanii duraan deddeebiin kan baay'atu yeroo ammaa kana garuu jijjiirama guddaan gama hundaan argameera jedhan. Haala mijataa yeroo ammaa jiru kana kunuunfachaa mootummaa cina dhaabbachuun hojiilee misoomaa fi nageenyaa aanicha keessatti hojjetamu. Kenna tajaajila hojii duree lammaffoo fi jimaata kenna aanan keenya. Kinoo akkuma argan kanatti alatti gadi baanii bakka tokkotti tajaajilu. Uummanni tajaajilamaa jira. Ani akka kootitti uummanni gizee tajaajilamu quubsaanatti fakkaata. Akka kootitti akka dhuunfatitti mitiree kan laallamu tajaajilamaatu jira. Kuni amma faayidaan isaa faayidaa guddaa jedhee yaadani. Maaliif kanaan dura namoonni mana seenanii taa'anii galanii turanii amma udda tajaajilli bakka tokkotti deebi'eetiin jedhee fooyya guddatu jira. Maaliif namoonni muluun waajjira keessa banii bakka tokko hojjetuun tokko shakkirraa baasa. Shakkiin hin jiru jechuudha. Lamata deebi'eetii wal eega jedhu kun wal eegatiniin yoo kun wanni jedhu kun hojjechiisa kun immoo deebi'eetiin hojjeta. Kanaaf walitti deebi'ee hojjetuun kun ani akka kiyyatti bu'aa baay'ee qaba jedhee yaada. Ammallee bu'aa baay'ee ta'uu arge. Maaliif duraan dhaabataa wallaa as deebi'eetiin kanaan dura waggaa lamatti baay'ee rakkoon dura ga'ee jira. Waggaa lamaas garuu hojiin hojjetame ani na gammachiisanii yaada. Bulchaan bulchiinsa aanaa Dhakaadii obbo Shaambala Barraa guyyaa wiixataa komii abbaa dhimmaa irraa dhiyaatu seektarri hundi bakka tokkotti argamuun kan battalumatti deebii argatu deebisaa kan qaama olaanaa ilaallatu ammoo ol dabarsuun haala gaariin tajaajilaa jiraachuu himan. Hawaasnis tajaajila argachuun mirga isaa ta'uu beekee komii qabu karaa seera qabeessa dhiyeeffachuun tajaajilamuu akka qabu dhaaman. Guyyaa keenya tajaajilaa jennee guyyoota sadan kana guyyaa wiixataa roobii fi jimaata abbaa dhimmaa keenya hojii kamirraa bilisa taanee kan tajaajilaa jirudha. Isaan keessattuu guyyaa wiixataa hojjetaa keenya fi hooggansa keenya qabu hunda qabannee komii abbaa dhimmaa kamiyyuu iddoo tokkotti kenna tajaajila iddoo tokkoonni kan komii kan ilaalaa jiru ta'uu isaati. Komii kana keessatti kan sadarkaa keenyatti deebi'uu danda'an asumatti deebii akka argatu kan sadarkaa keenyatti deebii argachuu hin dandeenye immoo sadarkaa kutaa magaalaatti deebii akka argatu kan gochaa jiru ta'uu isaati. Itti gaafatamtuun waajjira lafaa aanaa Dhakaadii Aadde Amiinaa Salamoon Shinshaanoo lafaan wal qabatee gaaffii abbaa dhimmaa irraa yeroo dheeraaf ka'aa tureef xiyyeeffannaa itti kennuun deebisaa kan jiran ta'uu himan. Haga danda'amaa ta'etti xiyyeeffannoo guddaatti kennine hojjechaa jira. Tajaajilli kennaa jirus tokkoffaa kaadaastaraa wal qabatee faayiloonni kanaan duras kan ta'anii gara kutaa magaalaatti darbanii yeroo tokko abbaan dhimmaa dhufee dhabuun kun jira ture kanaan dura yeroo isaan dhufan faayila san yeroo masan barbaannee iskaaniidhaan onlaayinii gara kutaa magaalaatti dabarsuun kun hin jira. Kan biraa hojii Shinshaanootiin wal qabatee abbootiin dhimmaa nu biratti deddeebi'aa turan hin jiru jechuudha. Gaaffiillee yeroo dheeraaf gaafachaa turanidha. Gaaffii san furree Shinshaanoon gaaffii yeroo dheeraa ture sun deebi'ee jira amma irratti.